ቪዲዮ ከዚህ ቀደም ጀዋር ቪዲዮ ከዚህ ቀደም ጀዋር የተናገረው ንግግር በተለይ ወደዚህ ቀውስና ወደ ለየለት ነገር ከገባን ሙጫ ወደለው እልቂት ልናመራ እንችላለን የሚለውን የገለጸበት አንድ መንገድ በጣም ገራሚ ነበር። ስለዚህ ሁሌም ሐቀኝነት ይኖር ለማለት ነው። ቀደም ከዘረዘርኩት ተነስቼ ነው። ቪዲዮውን ግን እንደው ሰው ሲያስታውሰው እንዲህ ተብሎ ነበር፣ ያልሰማው ሰው እንዲህ ተብሎ ነበር ይልበታል። መስማቱ አይከፋም። ሰምተነው ይሄ ለውጥ ዝም ብሎ በቀላል እነሱ እንደሚያስቡት ተቃዋሚ ከዚህ አምጥተን ከውጭ ያስገብተን ምናምን እንደዛ አይደለም። በደም በአጥንት ነው የመጣው። ቀላል አይደለም እነሱ እንደሚያስቡት። እነሱ ደግሞ አላመጡትም። ኢን ስፓይት ኦፍ ዘም የመጣ ነው። በእነሱ የመጣ ለውጥ ሳይሆን ኢን ስፓይት ኦፍ ዘም የመጣ ነው። 99% የሚሆኑት ብልጽግናዎች የኢህአዴግ ሰዎች ነበሩ። ያለ እነሱ ፍላጎት እጃቸው ተጠምዝዞ የመጣ ለውጥ ነው ማለት ስላለብኝ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን መጠንቀቅ አለባቸው። 1990 ውስጥ የፈጸምናቸው ስህተቶች ተመልሰው ሊመጡ ነው። በሁለቱ ሀገሮች አመራር መካከልና በሁለቱ ገዢ ፓርቲዎች መካከል የነበረ ግንኙነት ኢንፎርማል የሆነ ብሮማንስ ምንለው የመሪዎች ወንድማማኝነት ወይም ደግሞ ሽርክና ላይ የተመሰረተ ጉርብትና የትም አይደርስም። ጉርብትና ዘላቂ መሆን መቻል አለበት። 1991 92 93 ከ97 የህወሓትና የትግራይ ነፃ አውጪ ወይም ደግሞ የሻዕቢያ ግንኙነት ነበር። የጦፈ በጣም የጋለ ፍቅር ልክ አሁን እንደምናየው በጣም የጋለ ፍቅር ነበር። ሁለት ሀገር ናቸው እንደ እስኪባል ድረስ በሁለቱ መካከል ችግር ሲፈጠር ምክንያቱም በሁለቱ መካከል የማይታረቅም ነበር። 100,000 ዜጎች ከሁለቱ ሀገር አጣን። ለ20 ዓመታት ግሪድሎክ ውስጥ ገባን። ዛሬ ስለምን ነው ዛሬ ተመልሰን መንገባው? ዛሬም እኮ ልክ ያኔ በፕሬዝዳንት ኢሳያስና በመለስ መካከል የነበረው በፕሬዝዳንት ኢሳያስና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መካከል እየመጣ ነው። ባለፉት 2 ዓመት ምንድነው የኢትዮጵያ መንግስትና የኤርትራ መንግስት ግንኙነት ምንድነው? የኛ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በደንብ ያውቁታል። ዲፕሎማቶቻችን ያውቁታል። is there anything institutionalized? I don't think so. ጦርነት ውስጥ ከመግባታችን በፊት የነበረ ስለሆነ ነው። ምንም አይነት ወደ ጦርነት ሳይገባ በፊት እንደዚህ የሚባሉ በርካታዎችን ማስታወስ ይቻላል። እንዲሁ ለማስታወስ ያክል ኦሮሚያ 11 Hunda dura ani Oromoodha. Itoophiyaan humnaan narratti fe'amte. Sagalee jabduu haasaa cimtuu bara 2013 miidiyaa addunyaa Aljazeeraa irratti dhagahamuudhaan diina raastee saba gammachiiftee tokkummaa Oromoodhaaf dhagaa bu'uuraa keete turte. I'm just curious, are you Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first because to me Ethiopia first Ethiopia is imposed on me. The second important point is that because we are forced to denounce our identity, we ended up reaffirming and reasserting our identity. Sagantaan haara galfii keenya guyyaa har'aa kanneen asiin duraa xiqqoo kan adda ta'ee fi qabsaa'aa Oromoo Jawar Mohammed fi raaga siyaasaa irratti kan xiyyeeffatedha. Hundaafuu Jawar Mohammed eenyu? Namoonni hedduun akkamitti isa ilaalu? Bu'aa inni qabsoo Oromoo keessatti buuse maalidha? Diinni hedduu maaf isa jibba? Oromoon immoo maaf isa jaallata? Haala Itoophiyaan yeroo ammaa itti jirtu kun osoo hin mudatin duratti Jawar maal jechaa ture? Furmaanni inni kaayoo. Akkamitti daawwattoota Oromiyaa 11 kun haara galfiidha. Sabni Oromoodhaa erga aadaa, duudhaa fi sirni ittiin bulmaata isaa alagaan sarbamee kaasee guyyaa tokkos tole jedhee bitamee hin beeku. Gamtaan ofirraa qolatee saba isaan eenyummaa isaan boonaa har'a gahe. Qabsoo taasisaa har'a gahe keessattis hooggantoota hedduu Oromoo bira dabranii saboota biroof falmaa turan hedduu horate.
hedduun isaanii saba kanaaf lubbuu qaalii tokkitti deebii hin qabne aarsaa taasisanii Oromoodhaaf Oromummaa fi Oromiyaadhaaf wareegaman kanneen osoo jiran hidhamanii du'aaf jiruun isaanii hin beekamnes lakkoofsaan baay'eedha. Qabsaa'onni Oromoodhaa Oromoo sirna gita bittaa morna kaabaa fi ilmaan immiyyee jalaa baasuuf toora qabsoo hedduu diriirsanii fincilaa turan. Ammas fincilaa jiru. Qabsaa'onni Oromoo karaa hidhannoo qofaan furmaata argata jedhanii kan qabsaa'an hedduun isaanii dhaaba adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'uun Oromiyaa bilisoomsuudhaaf qabsaa'aa turan. Ammas itti jiru. Kanneen karaa nagaatiin sirna kana jijjiirree Oromiyaa bilisoomsine ummattoota biyyattii wajji demokraasii babal'ifnee jiraachuu dandeenya jedhanii kan yaadanis lakkoofsaan danuudha. Isaan keessaa tokko Jawar Mohammed. Qabsoo Oromoo keessatti dhalachuu kan dubbatu Jawar gidiraa fi hiraarfama saba isaa haaraa miti. Ilaalaa irratti qabsaa'aa har'a gahe. Hirmaannaan Jawar qabsoo Oromoo keessatti barattoota gurmeessuun gama biyya alaatti erga dhufee boodas waldaa dargaggoota Oromoo Minisootaatti makamuun waldaa dargaggoota Oromoo idil addunyaa ijaaruun karaa beekuun gama danda'een Oromoof sagalee ta'uudhaaf tattaafachaa ture. Jawar ija Oromoo hedduun kan beekamu haasaa Aljazeeraa irratti Muhammad adeemoo fi fidoo eebbaa wajjin dhiyaateen qofa osoo hin taane saniin duras BBC fa'aa irratti dhiyaatuudhaan haala kanaan du'a mallas booda maaltu dhufuu akka danda'u akkasitti xiinxalaa ture. That Deputy Prime Minister referred to Haile Delassane was brought in by Zenawi as an advisor a long time ago. He's been groomed as Deputy Prime Minister, Foreign Minister. So it does look as though preparation has been made for the succession. Do you think that this preparation is enough? It's not really clear whether whether Haile Mariam will have the full authority of the Prime Minister. He is trying to fit into a big shoes that was left by a man who ruled the country for 21 years as an authoritarian, as a very skilled politician. He outmaneuvered most of his opponents, both within the party and outside the party. Haile Mariam lacks the experience, and he also lacks the political base to maintain that kind of discipline and that kind of order within the party. Walumaa galatti kophee isatti hin taane godhachuudhaaf deema jedhee Haile Mariamiin tuffate. Haile Mariam Dassaaleny ilmi eessuma dargii ummata biyya saniif bu'aa buusuu dhabus hunda keenya ija tokkoon ilaalaa ture. Isa biratti hunduu walqixa. Abbaa isaa hayyee sukkaara osoo hin mazzanin fudhatuu fi qotee bulaa sukkaara kiiloo tokko qabalee deemee irraa fudhatus ija tokkoon ilaalaa ture. Maaf dargiin waliigaltee alaa galchuu dhabdee biyya Zimbabwee keessatti du'uuf deemare. Deebii isaa Gwaaddi Haile Mariamiif dhiibna. Jawar gaafa BBC irratti dubbatu kana ummata Oromoo biratti hedduu hin beekamu. Sababiin isaas inni qabsoo karaa nagaatti waan amanuuf ummanni yaada isaa irraa fudhachuudhaaf qophii hin turre. Qabsoo karaa qawwee argaa guddatus biyya alaa dhufuun karaa hedduun qabsaa'uun akka danda'amu hubate. Isa kana irratti qo'annoo guddaa Yuunivarsiitii gurguddaa Ameerikaa Istaanford fi kan biyya British Oxford fa'aa deemee qorachuu dubbata. Waa'een qabsoo nagaa Istaanford osoo hin jiruun kilaasii warra seenaa gurraachota biyya kanaa African Americans History hoggaan fudhadhu waa'ee qabsoo isaanii bara 1960 hoggaan qoradhu waa'een qabsoo nagaa kana arge jechuudha. San booda xiqqoo na harkise yeroo sana nama qawwee itti dhoosii nukular akkamitti argannaa malee taan hin beeku. Garuu duras qabsoon akkasiin gufuu seente nan hubadha. Mala adda addaa yaada waan hin tureef waa'ee qabsoo nagaa qorachuutti seene. Yeroon kun overlap godha waan wayiitiin. Maaliif 2005, 2006, 2007 baay'ee waa'ee dargaggoota irratti baay'ee hojjechuu turre. 2007 rakkoon Abebaw keessatti hoggaa dhufu hamileen uree ture jechuudha. Anilleen yoo yaadattan waa hunda dhiisee Oxford dhaqeen ture waa'ee siyaasa Itoophiyaa kana jaarraa 14 kaasee barachaan ture qorachaan ture yeroo gaafileen hedduun tarsiimoo irratti ilaalcha irratti gaafileen hedduun mataa kee keessatti uumaman turan. Gaafa Jawar biyyoota kana irra deemee waan itti amane sana galmaan gahuudhaaf tattaafatu Abiyyis bashaashaa irraa ka'ee Maqalee deemee Tigriffa barataa ture. Jawar qabsoo karaa nagaa kana galmaan gahuuf dargaggoota Oromoo Minisootaa jiraatan leenjisuun duratti biyyoota akka Singapoorii fi Yuuroop deemuudhaan dargaggoota biyya sanii leenjisaa turuu dubbata. Waan dargaggeessa gurmeessu barbaachisummaan isaa irra caalatti Adaamaa fi Asallaatti kan naaf ifa ta'e. Yeroo Singapoor deemu immoo daayimeenshinii biraati. Kunis sadarkaa addunyaatti keessattuu dargaggoota aadaa adda addaa qaban walitti fidanii qabsoo irratti waa'ee nageenya irratti akkamitti akka hojjetamu
dargaggoota biyya Sri Lankaa fakkeenyaaf kan warra Taamiliif Sinaalii walitti fidaan ture addunyaarra Europe deemee warra Europe keessatti yeroo sanitti amma tenshinii guddaa ture warra baqattootaatiif warra biyyaa jidduu isaa walitti fiduun akka leenjisu na erguu turanii Kaanadaan dhaqan ture so youth leadership hoggansa dargaggoota irratti exposure guddaan argadhe waan achi argadhe san Oromoo irratti fiduun barbaade garte Jawar abbaa qeerroo Oromoo osoo hin taane abbaa qeerroo biyya biraa ture jechuudha. Isa kana wal qabatee yeroo baay'ee abbaa qeerroo jedhamuudhaan waan beekamuuf isa kana irratti waan jedha qaba. Qeerroo የማን ነው? ቀሮ ህዝብ ነው። እኔ ቀሮ አባት አይደለም የቀሮ ወንድም ነኝ። ታላቅ ወንድም በተማርኩት እና ባጠናሁት ላይ በመመርኮዝ ስትራቴጂ ነድፍላቸዋለሁ ባለኝ ሚዲያ አክሰስ የነሱ ድምጽ ለሳነውኝ ሳገለግል ቆይቻለሁ እሺ እኔ በትግል ውስጥ መተወልጄ ትግልን አባቴ ምንም አላወረሰኝም ትግል ብቻ ነው ያወረሰኝ ሶስተኛ ጄኔሬሽን ነን እዚህ ውስጥ dur abbaan qeerroo Jawaar haati eenyu jedhama ture ammoo qeerroon obboleessa hangafa malee abbaa hin qabdu jechuudha haasaa Jawaar kanaan Abiyyin kan madaalu yoo taate Abiyyis obboleessa milishaa isaan gafaa ture muuxannoowwan Jawaar dargaggoota biyya biroo kana leenjisuun horate kun qabsoo qeerroo biyya keessa hogganuufis karaa isaa saaqeefii jira kanaaf inni qeerroo yoo jedhu jaarsaa fi jaartiinis qeerrummaa ofii kaleessaa yaadattee oo jetti qeerroo dabballeen Adaamatti dorgoo nyaattee leenjii waa'ee farra malaamaltummaa waa'ee humnoota badii waa'ee kira sassaabdotaa waa'ee shororkeessotaa fi waa'ee lammummaa fi amala gaarii irratti barattee galtee uummata barsiisuuf yaaltu qeerroon itti kolfaa turan kanaaf maanguddoota walitti qabdee cubbuu irratti hojjetti Jawaar qabsoo karaa nagaa kana of barachuu bira dabree uummata biroo barsiisuufis kitaaba Ingiliffaan barraa'e tokko gama afaan Oromootti jiiree bilisaan uummataaf qoodaa ture የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ መጎዳት የኦሮሞ ህዝብ መጎዳት ነው የአማራ ህዝብ መጎዳት ነው ስለዚህ ነጥለህ ህዋት መምታት መቻል አለበት ይሄን ደግሞ ያኔ በቲዮሪ ስለነበረው በተጨባጭ አየ ነው ኦሮሚያ ውስጥ ህዋት አጂቴት የራሱን የኦፒኒዮን ኤጀንቶች ተጠቅሞ የትግራይ ህዝብና ሌላውን ህዝብ ለማጥቃት የሚያደርጋቸው ሙከራዎች የማክሸፍ ስራ ተሰርቷል አንዱ እሱ ነው ሌላው አንተ ያነሳው ጉዳይ ትልቁ ዲፊከልት በጣም ከባድ የሆነው ነገር ከዛ በኋላ የሚመጣው ነው የሚለው ያን አክብጄ የማየው አንደኛ የነኛ የለውጥ አጭር ወራት ከዛ በኋላ የሚኖረው የህዝቦች ግንኙነት ከዛ በኋላ የሚኖረው የፖለቲካል ሲስተም በጣም ወሳኝ ነው ያን ደግሞ ዛሬ ማዘጋጀት መቻል አለበት ዛሬ ካላዘጋጀውና ዛሬ ዴቨሎፕ ካላደረከው በርበሬ መጣ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሶ ነው የሚሆነው ያ ደግሞ ጥሩ ሰርጋ ያመኖርም ጥሩ ሁኔታ ያኖር ማለት ነው Jawaar biyya saniif abjuu bareedaa qaba ture keessattuu uummata Oromoof hedduu ifaaje qabsoo Oromoof sagalee ta'uun duura Oromoo faristee irratti hedduu milkaa'e hiriyoota isaa wajjin ta'uudhaan miidiyaa sagalee uummataa ta'e miidiyaa qabsoo OMN'n ijaaran cuufuu miidiyaa cuufuu miti ijoollee ari'uu miti odoo biddetti qabde dhugaa Oromootirra haqa Oromootirra dhugaa Oromoo himurra guyyaa tokkoof duuban deebi'u OMN kana shakkina in sodaatin ammoo nu akkan tuutaati beeytu boolla baay'ee qabna OMN asii yoo cufan bakka biraatiitti gadhiifna qophii biyyoota hedduu keessatti bannee jirra qees balaayifaa afaan qabuu barbaadanit warri rabbiif Oromoo jidduu dallaala ta'uu barbaadu OMN irratti isaan interview godhamnaani nu kassasaa jiran haga fedhan haa kassasanii malee oma OMN gaaf Oromoo nurraa cufame jedhe qofa cufata sanii achitti abbaan fedhe wixxifate abbaan fedhe haxxifate dhugaa Oromoo itti fufna asii yoo cufan durin beeytanii moggaa asiin asiin buusan achiin bayaa turreemi dhiishuma gara gaggalchita uma rakkoon hin jiru dhuguma olaantummaan ilmaan habashaa qilleensa Oromiyaa irratti qabdu gaafa san cabe miidiyaa biyyattii dhibbaan lakkaa'amu caalaa OMN'tu sodaatama isatu akka ummata bira hin geenyeefis okkaanfamaa ture OMN fayyadamuun Jawaar qeerroo gurmeessee qabsoo finiinsuun wayyaanetti guyyaa itti golgoleesse Abiyyi faati Shimeen faati Adaanech Abeebee faati Awwaluu Abdii faati gaafa san irraaf jalaan gubataa keessa taa'aniitiin qabsaayaa turan hin nyaatanii koottaa ilmaan adeeti Jawaar gaafa san Columbia University keessatti PhD isaa osoo barataa jiru addaan kutee qabsoo uummata Oromoo hogganuudhaan gama addawaa'ii kuffisootti gahe Tplf gama qe'ee dhufteetti deebitee Abiyyi gama aangootti dhufuuf gaafa jedhu hedduu mormaa ture. Opiniyoo keessatti warri jijjiiraman barbaannee jira
warra jijjiirama waa xixiqqoo barbaadu jira warra immoo jijjiirama qabatamaa barbaadu jira lama warra jijjiirama qabatamaa barbaadu san keessaa waan ta'eef deeggarsa ummata kan Oromiyaa kan Itoophiyaa kan biyya humnoota biyya alaa yoo qabaate jijjiirama kana gara fiilduratti gochuu danda'a. San ta'uu baatee garuu nama ummata biratti dhageettii hin qabne paartii isaa addaan qoqqoodu nama muuxannoo gahaa hin qabne yookiin immoo nama amma dura sadarkaa hoggansaarra ture political capital isaa yookiin immoo dhageettiinsaa jalaa xuraa'e yoo kan keessu taate mootummaan sun lamaa sadi buluu hin dandeessu. Ejjennoo akkasii qabaachuu isaaf hedduu arrabsame. Haa ta'u malee gaaf tokko ni agartu jedhee ummata isaa amanee gara jara kana bira dhaabbachuu eegale. Haa ta'u malee gaafa isaan ummata keenya kaleessa isaan aangootti fiduuf aarsaa ta'aa turetti dugda galanii sabboonummaa isaaniin arrabsan sabboonummaan ummata Oromoo xiqqeessa yoo isaan jedhan Jawaar cal jedhee ilaaluuf keessi isaa hin ayyamneef. Sabboonummaan Oromoo dhiisi biyya saniifuu akka wabii taate irra deddeebi'ee dubbataatiin ture. Sabboonummaa Oromoo ajjeesuu barbaadu. Oromoo amilee isaa kutanii waa'ee gaafiin kee waggaa 40 sun duubatti hafaa ture. Oromoo jechuun kun hin barbaachisu. Itoophiyaatu caala. Jedhanii ummata keenya miira keessatti ajjeesuudhaaf fedhii qaban turan. Yes, miira isaa kakaasaa jirra hin kakaafna ammas. Sabboonummaan Oromoo gaaza qabsoo Oromooti. Biyya kana keessatti Oromoon diinagdee harkaan qabu. Built-in advantage hin qabu. Sabboonummaan Oromoo wabii Oromoo qofa osoo hin ta'in wabii Itoophiyaatis. Jaatamoota irraa kaasee hanga har'aatti jijjiirama biyya kanatti dhufe paatriyootizimii Oromootitu fide. Maaltu isaan aarsa tokko amma kan dubbatan waa'ee gootota kaleessaa maa dubbatan. Gootota dhiifnee gantoota afaarsinuu barbaadan isaan. No. Yes. Sabboonummaa Oromoo hin cimsina, hin danfifna, hin ibsina. Maaliif sabboonummaan Oromoo gaaza uummata keenyati. Wayyaanee jalaa kan bahan beeke sabboonummaa Oromootiin. Isaan maal jechaa turan sabboonummaa Oromootiin dhiphummaa jechaa turan dur. Amma immoo maal jedhanii walta raggat jedhanii sabboonummaa saba keenya hin cimsina seenaa uummata keenyaa kan isaan dhoksuudhaaf deeman hin himna hin calaqqisiifna daba uummata keenya irratti kaleessaa fi har'a hojjetamu gadi baafnee agarsiifna tokkummaa uummata keenya isaan maal barbaadu har'a Oromoo diiguu barbaadu godinatti adda diiguu barbaadu Oromoo waan walitti qabu jedhanii xiqqeessuu barbaadu no tokkummaan Oromummaa wanti isaan aarsu maali dheeraa dhaqne akka Taaddasaa Faan akka Hajiroo Baleen fa'aa godhanitti kiristaana islaama waliin teenyee qallee riinaakt gochuun uummanni keenya deebi'ee maaliif tokkummaan Oromoo amma isaanii diiguu barbaadan kun sabboonummaan har'a isaan ittiin qoosuu barbaadan kun Oromoo tuffatamuu keessaa gatamuu keessaa dhiitamuu keessaa irraanfatamuu keessaa baase beeki lafatti hin dhufne Taaddasaa Faan osoo dhugaa osoo nama waa beekan ta'anii jarri kuni Taaddasaa Faan jeneraalummaa ofirraa lafa kaanitti dheeraa dhaqanii yeroo islaama kiristaana isaanii qalan seenaa qofa miti kan hojjetan tokkummaa Oromoo dhiiga isaanii walitti hidhan Magarsaa Bariifaan warri islaamaa gamaa bayaa lubbuun bahafa warri kiristaanaa gamas bayaa ogaa jedhaman Oromummaadhaaf gadi baan jedhanii shinnigatti yeroo waliin wareegamanii lubbuun isaan mararteeti miti akka namni irra yaadutti gammummaa wallaalanii turanii qabsoo tursiisuu wallaalaniiti miti dhiiga isaaniin tokkummaa isaa akka turuuf kana yaadachiifna nama keenya nu kana yaadachiifna saba keenya nu of course kuni projektii isaanii jalaa kuffisa of course Minilik faarsuu fi ilaalcha Minilikii fi Haayila Sillaasee irratti Itoophiyaa olaantummaa aadaa tokko garee tokko qabdu sena nugusaa san deebisanii fiudaala deebisuu barbaadan san jalaa balleessa naareetiivii isaanii jalaa balleessa. Isaan immoo Oromummaa dhiisanii Itoophiyummaa faarsan. Minilikii fi Haayila Sillaaseef siidaa masaraa mootummaa keessatti ijaaran. Isa kana waan arganiif obboleewwan Zinnaash naannoo Amaaraatti Oromummaa Yihuudam jedhaniitiin hiriira bahan. Jawaariif wanti hafe hin jiru itti himee ture isaaniifis ta'uu dandeetta dura ofiif ta'e jedheen abbichuun garuu hin dhageenye. Oromoon ofirras dabreen uummata kan akka tajaajilu garuu Oromoodhaaf wanta akka dhaamuu barbaada. Amma mirqaana baay'ee jira. Garuu yoo ofii dura ofii ta'iti ambaa ta'e dura ofii ta'e mana kee yoon jabeessin mana kee yoon qulqulleessin humna mana keetii yoon to'atin konsolideetii yoon godhin Itoophiyaafis hin taatu naannoofis hin taatu mana kee yoo to'atte sabni keessa wajjin yoo jiraate dantaa saba keetii yoo dursite humna cimaa yoo taate
Gariin jaalatee sitti makama. Gariin abdatee sitti makama. Kuun immoo sodaatee osoo hin jaalanne sitti makama. Mana kee keessa nageenyi jiraachuu baannan, saba kee kabajuu baannan, saba kee dhagahuu baannan, hayyootaa fi hogganoota saba keetiitiin wal quba qabaachuu baannan, ala qofee yoo kan laaltu taate arra yoo harka sii dhayanii boodoggaa kootii keessi argan si duuba waa dhabnaan sitti ka'an. Osoo inni itti himu waan didanii jara jala fiiganiif jarris Abiyyi leebaa jechaa hiriira irratti baate. Inni waan jaalatu si'a. Kan biroo dhiisii Tplf amma Tigraay keessaa isaan ariitee magaalaa Dassee bulchaa jirtu kunis akka ummanni Oromoo akka bira hin jirre beektee tuffatteeti malee osoo qeerroon duubaan jiraate yoona adabatteeteeti yookiin nagaan fottoqte ture. Osoo gaafsan akkasitti jara faarsu jarri isa gaaf tokkos amantee hin beektu. Jawar immoo dhimma sabaa irratti akka iddoo hin qabneef himuun isaa ni yaadatama. Isuma kanaan wal qabatee PP'n yeroo baay'ee sirna durii deebisuuf akka tattaafattu yoo itti himamu ni aaru. Bineensi waan halkan dalage guyyaa dheessaa akkuma jedhamu sirna durii deebisanii ijaaraa akka jiran ni wakkatu. Jawar immoo isa kana akkasitti ibsa. Waay namoonni isaan affeeraa jiranoo warra kaleessa isaan wajjin korojoo hataa ture. Ammallee akka jijjiiraminii fi ammallee akka kaleessatitti sobuu akka ishiin barbaaddu kan ragaa ba'uudha tokko. Warri mootummaa immoo kana fuudhanii xiichu. Tplf deebisee ajandaa akkan kenneef relevansii kan kenneef mootummaa kana. Maaliif? Jijjiirama dhufe kana. Jijjiirama qabsoo sabaaf sablammootatiin dhufe kana. Jijjiirama sirna federaalawaa dimokiraatawaa jaaruudhaaf qeerroon fide kana cinatti gatanii sirna naftanyaa leelisuudhaan abbootiin naftanyaa kaleessa nama keenya ciraa turan lalisuudhaan waan biraa deemaniif vaakiyuumii argattee Tplf kan dhufaa jirtu. Itoophiyaan lolaan uumamte tola fudhattee sirna gadaatiin ni bulti jechuun ni rakkisa. Itoophiyaan gorsa Jawaar diddee yeroo ammaa kana waraanaan miidhamte qabeenyi isii manca'ee lubbuu nama hedduu aarsaa ta'ee waraanni waggaa 30 oliif leenji'ee biyya eeguuf qophaa'e hundi dhumee mootummoonni biyya alaa hundi dugda itti galee kun osoo gaafasan Jawaar dhageette osoo Jawaar hidhuu baatte har'a kana hundaa hin argitu ture. Waraanni Tigraay wajji akka ta'uuf deemu Jawaar dursee dubbachuun isaa ni yaadatama. ጦርነት ካለ ከማን ጋር ነው ብለው ያስባሉ ነው? እርስ በርስ ነው የሚሆነው። እንዴ ምን ቆይ ሰው ምን አይነት ነገሮች ማንን ነው መዋሸት የሚፈልገው ሰው እዚህ ሀገር? እንዴ ያ ሁሉ የጦርነት ዲስፕሌይ ለማን ነው? ከኖርዝ ኮሪያ ጋር ሊታገሩ ነው ወይ ሊዋጉ ነው ወይስ ከሱዳን ጋር ሊዋጉ ነው? ምን ማለት ነው? አብይስ ወጥቶ ለሉዓላዊነታችን ኢትዮጵያን አንድነት ለማድረግ እንደረምሳለን ሲል ማንን ነው? መቀሌን ነው እያለ ያለው እኮ። ለምን ነው ሰው የሚሸነጋገለው? ህፃን እኮ አይደለንም። we are talking about our people, about our country እንዴ እና ዝም ብለን አሃው በቃ አይ እዛ ጋር ባዙቃ ይዞ እዛ ጋር መትረየስ ጭኖ እዛ ጋር ሚሳኤል እያስመሰለ እንደ ኪም ጆንግ ኦን ሲሮዝ ሂዞር ለጦርነት አይደለም እየተዘጋጀ ያለው ለኔ ሰርግ ነው እየተዘጋጀ ያለው ታዲያ ካቢኔን ፒፒ ሞ ኤርገሩ ከተምቴ ቦዳ እዚ ወራና ካባ ጁንታን ባንዳ ሸርኬሳ ፊ ቲፒኤልኤፍ ኑጀላ ሩኩተየቴ ደቺ ዲፔፍቱ ኩን አከታኡፍ ዴሙ ጃዋር ዱርሴ ይወድበቱ ኢሳን ኪታባ መደመሪ ኤቢሱዳፍ ቆቴ ቡላ አረክሳ ቱረን ጋማሲቲ አከ ሂንዴምኔፊስ ዳሜ ፊ ቱሬ እንስ ኦላንቱማ ቦርነ ተኮ እራ ኦላንቱማ ነመ ዱንፋት ዴቢ አጅሩ ኩን አከዳበቱፍ እትሜ አንደኛ ይሄ አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት የሚደረገው ሽርጉ ዲጉም አይሰራም እዚህ ሀገር የአንድ ፓርቲ በላይነት ያደገ ህዋት በላይነት ነበር ብለን አመፀን አሁን ደግሞ የአንድ ግለሰብ አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት እየተሞከረ ነው እብደት ነው ይሄ ቅዠት ነው ዴንጀረስ ቅዠት ነው ካቢኔንሞ ኢሰከነ ኢናፋዳ አብቹ ኬኛ አባ ኖቤሊ አዱኛት ኢናፋን ጀቴ ኡመተ ሶባን ቦኮክሳ ቱርቴ አመሞ ሜሻ ኬሰን ዘይቲን ወለወለዳ ጀቴ ሐዋሳ ረክፍቲ ኦፊሞ ዴምቴ ሂሎልቱ ሱዳንስ ለፈናኖ አማራ ሄዱ ፍረቴ ጅርቲ ኢጂፕቲሞ ዋኤ ሂድ አባያን ወልቀበቴ ኤጀባባፍቴ ኢላላ ጅርቲ ኢሰከነ ረት የሮባኤ ጃዋሪን ዋኤ ኢጂፕቲ ከና ወልቀብሲ ሱዳፍ ያሉ እንስ ሰበባ መቃ ሙስሊማ ቀባቴ ቆፋ ግብጽ እኮ የሙስሊም የክርስቲያን ሚል ነገር የላትም ናይል ላይ ውሃውን እኮ የሰርቫይቫል ጥያቄ ነው ለነሱ እንዲህ አይነት ተራ
ህዝብን ለማግለል የሚደረግ ኢስላሞፎቢያን ለመጠቀም የሚደረግ ጫዋታ ነው ይሄ እኔን ብዙ ጊዜ ስለ ሃይማኖቴ መናገርም አልፈልግም በዛው ስለሌለው ግን ለትንንሾቹ መሐመዶች ማሰብ መቻል አለበት አንድ ሰው አህመድ ስለሆነ ጀማል ስለሆነ ብቻ ለዚህ ሀገር ያለው ሎያሊቲ እንዲጠየቅ ማድረግ ክህደት ይመስለኛል እኔ ከበደ በሆነ አሁን አልጠየቅም እኔ ተሾመ በሆነ አልጠየቅም ምክንያቱም የኔ ሪከርድ እኮ በጣም ክሊር ነው እና አብይ መኖራቸው ሳይታወቅ ከነመለስ ዜናዊ ጋር ከውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ስጽፍ ስናገር ዲያስፖራው ይሄ የወያኔ ተላላኪ ላይ ነበር በናይል ጉዳይ ላይ ስጽፍ ዛሬ ከብልጽግና ጋር የሚያሽቃብጡት ዲያስፖራ ሰዎች ይሄ የወያኔ ተላላኪ ኖ ወያኔን እንጥላለን ወያኔን እንታገላለን ብሔራዊ ጥቅማችንን ግን እናስጠብቃለን የውስጥ ትግል ይቀጥላል የውጪ ጥቅማችን የሚንጻረር ኃይል ጋር ግን መሰለፍ የለብንም በየ በመከራከርበት ወቅት ሲያብጠለጥሉኝ የነበሩ መለስ ዜናዊ ነው በስኮላርሺፕ ልቆት ያስተማረው ሲሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ደግሞ ተገልብጠው እነሱ የብሔራዊ ጥቅም አስጠባቂ እኔ የብሔራዊ ጥቅም ሻጭ አያረጉትም ነበር እኮ ነው ማለት የኔ ስም ተሾመ ቢሆን ኖሮ አደፍርስ ቢሆን ኖሮ ደውድን ዱይ ብርሃኑ ነጋ ኢጅፕት እራ ማለቀ ፍረቴ ቀብሳው ኦሶ ጅሩ ጀዋር ሸኩ ጀዋር ዋይ ሄዳ ከናረት ጅኑን ኢሳ ኢፈቱሬ ፓርቲን ብልጥግና አማ ቢየ ቡልቻ ጅሩ ኩን ኦሶ ሂን ኡሚን ዱረቲ ሄዳ ለጋ አባያ ከናፍ ፈልማትኒን ቱሬ ኢሳን ገሩ ከናንስ ኑቱታስ ጅቹዳን እቲን ቦኑ በርባዱ ገሩ ከነ ሁንዳ ከንፈደ ወላሉማ ኡመት ብልጥግና አከታይ ዱበታ ግብጽን ለሚድል ኢስት ፖለቲካ ይፈልጓታል ለስዊስ ካናል ይፈልጓታል ከዚህ አንፃር እኛና ግብጽን ፈጽሞ ሊያወዳድሩ አይችሉም ሁሌም ከግብጽ ጋር ናቸው ደሱ ይሄ እየታወቀ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሻ ሄዶ ሶሺ ላይ አሜሪካና ዓለም ባንክ እንደ አደራዳሪነት እንዲገቡ የተፈቀደው ዲፕሎማቶችን ያሳበደው ከፍተኛ ስህተት ዛሬ የመጣንበት ክርክር ውስጥ ጭቅጭቅ ውስጥ ያስገባን የብልጽግናዎች ስህተት ነው ዛሬ አሜሪካኖቹ በጸጥታ ተቋማቸው የሚዝቱብን ብዙ ሀገራትን ሎቢ ያደረጉ ለምሳሌ ትናንት ወዲያ ሰኞ ዕለት የዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ስብሰባ ነበር የአሜሪካኖቹ አቋም ከግብጽ የባሰ ጠንካራ ነበርኛ ላይ ይሄን አያረጉትም ነበር ወደ ድርድር ባናስገባቸው ወደ ድርድር ስላስገባናቸው ደሞም እነሱም የገቡት ለግብጽ ብለው ብቻ አይደለም የእስራኤልና ፓለስታይንን ጉዳይ ከዚህ ጋር አያይዘው ስላቀረቡት ትራምፕ ደግሞ ለመመረጥ ያን ጉዳይ መፍታት እንደ አንድ አጀንዳ ይዞ ስለመጣ ዛሬ ትግላችን ከግብጽ ጋር አልሆነ ዛሬ ትግላችን ከአሜሪካኖቹ ጋር ሆነ የኛ ችግር ግብጾች አይደሉም አሁን እኛን እየተጫኑ ብሔራዊ ጥቅማችንን ለመሸራረፍ እየሞከሩ ያሉት አሜሪካኖቹና ምዕራባውያኑ የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖቹ ናቸው ይሄንን ደግሞ በገዛጃችን የሰራ ነው ለማ ከነረት አሜሪካን የሮ ከሙ ኢጂፕቲን ብራከ ዳበቱ እንዮ ዱበቱ ጀሪ ሂንደገኝ ቱሬ ጀቺሳ ቦዳ ዱጋቴ ጃል ትራምፕ ከንዋ ዶክሳ ሂምቤክኒ ገዲበሄ ኢጂፕቲን ዮፌቴ ፈንጂ ኢትደርቢ ሃንጋር አማል ኤግዳ ጀዴን and we've stopped payment to them of a lot of aid because they did it and they will never see that money unless they adhere to the agreement but they built a dam which stops water from flowing into the Nile and you can't blame Egypt for being a little bit upset right and it's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way and they'll end up blowing up the dam and I said it and I say it loud and clear they'll blow up that dam and they have to do something so whatever you can do to get them Ethiopia to do that they're going to have to okay kana boda erga jawar tuffatani america arabsuudaf ingiliffa isaani yaccabaasaniin balaaleffachuutti kan haata'u malee isa kana irratti furmaata kaayee ture innis hunduu irratti mari'achuu akka qabuudha juntaas dabalate ይሄን ፓርቲ የሚሆን ይሄን ግለሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ ማግለል መጠርጠር ጣት መቀሰር ሳይሆን ሰብሰብ አድርጎ አቅፎ እንዴት በጋራ አብረን የጋራ ጥቅማችንን እናስጠብቅ የሚለው ላይ መንወያየት እንጂ ጣት መቀሰር ስም ለማጥፋት መሞከር እንደኔ ብሔራዊ ጥቅምን የሚጎዳ የውስጥ አቅማችንን የሚያዳክም ባለፈው ብየዋለሁ ግብጽ 3 ስትራቴጂ ነው ያላት በናይል ላይ አንደኛ የኢትዮጵያን የውስጥ
ግጭቶች ማባባስ ማዳከም ነው ያ ሲሆን ምክንያቱም በውስጥ እንጣላ ስንጋጭ አቴንሽኑም ሪሶርሱ አይኖርንም ውሃውን ማልማት አንችልም አንድ ሁለተኛ ከጎረቤቶቻችን ጋር እኛም ማጋጨት ነው ከጎረቤቶቻችን ጋር ስንጋጭ ጎረቤቶቻችን ትደግፋለች እኛም ሪሶርሱን ፎከሱም አይኖርንም ሶስተኛ የዓለም አቀፍ ተቋማትን በተለይ ፋይናንሻል ተቋማትን በጫና በማድረግ ለኛ የፋይናንሻል ድጋፍ እንዳያደርጉ ነው የመጨረሻውን ምንም ማድረግ አንችልም ኢጂፕቲን ቱን ኦሶ ዱፍቴ ሐረሞቱማን hangam qophooftee jirtilaata raayyan rasaasa fixatee sangoota nyaatee fixee bassoo fi waan jiru hunda fixee osoo Ijipti lola eegaltee maal nyaatee lola laata walumaa galatti raagni Jawaar raagi hundi si biyya san keessatti dhugaa ta'ee mul'achaatiniin jira dhimma sabaa sharafuu dhabuun isaa hedduun jibbame mootummaan biyya bulchaa jiru immoo ajjeesuudhaaf yaalee irratti taasisee turte The Prime Minister in the Parliament publicly and openly harshly threatened the media and myself, which was unusual and unexpected. Mohammed has had official police protection since last year because of threats on his life. Late Tuesday night, he says, security officials arrived at his home and told his guards to leave. Isa kana wal qabatee Jawaar gorsuudhaan qeequudhaan sirna bilxiginaa jijjiiruun waan rakkiseef badhaadhina dhaadhiyoo kaleessaatti waan deebiteef lammiiduu ilaaluun waan isa rakkiseef dhaaba KFO'tti dabalame filannoon sirna kana jijjiiruudhaaf siyaasa dhaabaatti dabalame. Duula Oromoo irratti guddaa banamee deemu kana ofirraa cabsuudhaaf dongoroota keessaan uumamaa jiran karatti deebisuudhaaf moggarra dhaabachuun akka nan baafne anis warri wajjin daleenus gara amanuutti dhufnee jirra jechuudha. Kanaafuu filannoo itti aanu keessatti anis jaallan paartilee adda addaa keessa jirrus filannoo san keessatti hirmaachuudhaan dhugaan Oromoo waa'ee yaalii ajjeechaa isaa irratti abbichuun maal jedhe laata iskoortii moo paaspoortii gaafa san hin hiinu jedhe har'a mootuu maaf jedhe laata gaafa nan dubbadhu paarlaamaa irratti namoonni biyya iskoortii qabdan jedheera biyya lammaffaa jechuu kiyya isinii galee iskoortii jechuun makiinaa goommaasa yeroo inni kaan dho'u tirfii jechuudha biyya tirfii warra qabdan jechuu kiyyaan garuu biyya Jawaarfaatti iskoortii jechuun eegumsa poolisii jechuudha. Na dhagaartu warri eegumsa qabdan of eeggadhaa jedhamutti fudhaten garuu jechaan osoo hin taane yaadumaan akkasi yaaddan hidhuu miidhuu ajjeesuu Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaa'uu dhiisnee waliin jiraachaa jirra. Kijiba osoo hin taane soba guddaadha. Jawaar hawaasa Oromoo bahaa hanga dhihaa kaabaa hanga kibbaatti sochoosuu eegale. Aggaammee irratti yaalame wal qabatee gama biyya alaa deemuunis hawaasa mariisisaa ture. Sabni itti gammade. Ilmaan miyyee akkuma barame hiriira irratti bahaatiniin turte. Biyya Itoophiyaa keessatti aangoo biyya bulchuu osoo hin qabaatin kan hiriirri irratti bahame Jawaar Mohammed qofa. Jaalalli fi kabajni uummata Oromoo Jawaariif qabu kan isii yaachise piippiin isa dhabamsiisuudhaaf mala dhahaa turte. Isa keessaa tokko sababa koronaa fayyadamuun filannoo dheeressuudha. Filannoo dheeressuun isaanii balaa fiduu akka danda'us Jawaar ibseetiniin ture. ከመስከረም 30 በኋላ አንድም ሰው እዚህ ሀገር ውስጥ አንድም ፓርቲ ከአንዱ በበለጠ ሀገር የማስተዳደር ለየተነሲ አለኝ ማለት አይችልም። ይሄ በጣም ትልቅ አደጋ እንደሆነ መረዳት አለባቸው። akkuma inni jedhe filannoo dheeressuun isaanii Tigraay filannoo kophaa isii akka gaggeessituuf isii gargaare.
innis booda walgaarreffannaa uume walgaarreffannaan sun gama lolaatti jijjiirame lolli kun Abiy akka miidhuu danda'us ni dubbate isa kanaaf miidiyaan addunyaa hundi diina Abiy akka taatu dubbate keessattuu New York Times irratti hawaasa lolaaf kakaafte jechuudhaan maqaan isaa akka bahu natti mul'ata jedhe innis hin hafne dhugaa ta'eetiin argame የውስጥ ዶሜስቲክ ደግሞ እሱ እውነትህን ነው አሁን የውስጥ የፖለቲካ ሽኩቻውንም አሁን በሚሄድበት ሁኔታ ከሄደ ከፍተኛው ጠላቱ የሚሆነው የዓለም አቀፉ ሚዲያና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ናቸው ለዚህ ነው ኢህአዴግን ይሄ ለውደት የሚያደርገው ሩጫ ረጋ ብሎ ማየት አለበትም ብለው ለዚህ ነው አሁን የሚያደርጉት በነገራችን ላይ ጦርነቶች በቀልድ ነው የሚጀምሩት አሁን ከህወሓት ጋር ያደረጉት ሰጣቀባ እንዋሃደለን ካሉ ህወሓቶች ይወጣሉ ህወሓቶች ከወጡ ኦሬዲ ትግራይ ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ከፌደራል መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ተራርቋል አንድ የሚያስተዳድራቸው ነገር ኢህአዴግ ነው ገዢው ፓርቲ ጋር ያላቸው ትብብር ነው ያ ከተቆረጠ ስጋት ውስጥ ይገባሉ ኦሬዲ የፌደራል ስርዓትን ህግን ትግራይ ውስጥ ማስፈጸም በጣም አስቸጋሪ እየሆነ የመጣው ከዛ አሁን ደግሞ ከተቆራረጡ በኋላ ትንንሽ እንካሰላንቲያዎች ወደ ግጭት ሊያስገቡ ይችላሉ ያ ግጭት ሲመጣ አገር ውስጥም ዋጋ ያስከፍለናል እሱንም እንደ መሪ ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍለዋል ለዛ ነው he need to be a consensus leader ፓርቲዛን መሆን የለበትም ግለሰባዊ ሩጫ አያዋጣው የአገሪቷ ሊቃን በተለይ አሁን በአካባቢው ሰላም አመጣ በአገር ቤት ውስጥ ግን ሲቪል ዋርን ቀሰቀሰ የሚለው ታይትል ኒውዮርክ ታይምስ ላይ ሲጻፍ ይታየኛል ኒውዮርክ ታይምስ ጃዋር ጋፍን ጀደስ ሂነፍነ ኢሰዲሲ ፌስቡክ ሂኑ ኡመተ ሎላፍ ከካፍቴ ቹዳን ፖስቲ ኢሳ ጀላ ሀቄ ቢይኩን ገረምቲ ዴማ ጅርቲ ሰጀዱፍስ ጋፈተሜ ኩፉ አከደንዴቱ ኤሬቲኒን ቱሬ አንገረት ወጋ ወልሞርኪኑ ኩርሲን ሱን አከን ጨምኔ አከምቱ ፈገነ ከጆረት ዮ ከወሊ ገሉ ታደ ቢየ ጨይሱ ደንዳ ገሩ አከማ ገሩ ከነቲ ጫልሴ ገረ ወጫቴ ወገ ዴሙ ታደ ወልደገው ዮ ከንጅራን ታደ namu humnu qofa agarsiisu irratti yoo kadeemu taate rakkoo uumuu danda'a biyya diiguu danda'a state failure is a serious problem naannoo sanitti amma yeroo ammaa kanatti Emiyyeen amma kuftee gaddaan haguugamtee jirti Itoophiyaan beekaa nyaachuu malee hin dhaggeeffattu hayyuu hidhuu malee bilisaan hin jiraachiftu keessattuu hayyoota Oromoodhaaf azaaba Jawaar garuu biyya san keessaa akka hin baane achi taa'ee akka falmato hawaasa isaaf waadaa seenee ture ani mbaqadhu hijaaba amma booda qabsoo Oromooti jechi biyya kana dheessumo uma takko sittimu yaanni amma deemaniin kuni Oromoo jiru tana takka takka yoo fidan malee hojjetanii qabu amma booda laal Oromiyaan Oromummaan gadaan afaan Oromoo abaddan Russia America China waltaanii osoo dhufanii amma booda deebisan it's impossible amma booda biyya kanarraa taakkuu takkan baanu abbama fedhe kan akka baarootumsaa Taaddasaa Birruu Hayilee Fidaa fi kanneen biroo hedduun biyya kanaaf bu'aa buusuu kan danda'antu har'a biyya kanaan nyaataman Itoophiyaan beektota akka Jawaar Baqqalee Garbaa Hamzaa Booranaa Jal Abdii Raggaasaa fi Gammachuu fa'aa hidhuuf beekaa fi hayyuu akkasumas artistii Oromoo kan akka Hacaaluu nyaatte seenaa tokkotu ture Jawaar Hacaaluun hedduu walitti dhiyaatan ni jaallata jagnummaa isaan yeroo baay'ee akka boonu dubbata muddee bara 2017 gaafa Hacaaluun galma barkumee geerrasaan walitti buusisan akkuma waltajjii irraa bu'een Jawaariif bilbilee ture Jawaar laayifii hordofaa ture baga itti cabsite jedheen They are lucky they are ahead of them by absolutely. Now you can't stop Croatia because they get energy after scoring. Well, let's watch Hachalu. Yeah. Nansobe jolle Oromo Nansobe jolle biyya koo igni qeerroonni jige biyya jigde kaase kaa
galma dhugaa ijaaruuf galma sobaaraa Alaabaa baawwan dura. galma dhugaa sida feedhaan ni Oh, exactly, of course. He read it to me. galma dhugaa jaalala ni ijaarran na boru Hindu abbaan boru. utuma murtuu inora abbaan horu otoo addakkee murtuu inora abbaan horu inora abbaan horu abaye bacholoni neegu abuko Este mane mandi zaman malata. abaye ko baranam beku abaye ofna sassachisa abaye warri ingilizi abaye tiyara tama oliga abaye warri ingilizi abaye ropila tamara abuko sifude badofo abaye jaranna abara ega sinangala ega Ay chalo, ay chalo. Agar hear this one. Dio. abaye bacholoni neegu abuko himma marrachisa abaye ko baranam beku abaye ofasasichisa abaye akkanatti seete abuko Hello. Matrayasi. Si ko ani jara ko babi anu sodaadhen silaalaa ture taa'eetani maal jedha bakka onne koorraa naa dubbatte bo onne koorraa lakka bo dhugaa arra oromoo hunda irraa dubbatte beektaa garaa oromoo hunda waanuma jiru dubbatte. Viidiyoo kana gaafastan waan bira turreef reakshinii isaa ilaaluudhaaf waraabne. Har'a innis ajjeefamee Jawaaris hidhamee Oromiyaan hayyuun keessaa guuramee ilmaan adeetiitiin bulaa jirti. Kanas gaafa dabarre dubbanna. Seenaaf ol haa teessu. Jawaar akkuma jette hidhaas ni baata mootummaas ni taata. Iddoo jirtutti nagaan siif haa ta'u. Jaarsi wayii waan nuun jedhe achi bullee jaarsota jidduu jaarsota seenaa ajaa'ibaatu jira. Gaafa janaal waaqu achiin bahu warri ODHOD kun itti duulanii namni akka nagarre godhanii makiinaa isaa irratti waaqoo hir'uu jedhanii barreessanii jedhe. Jaarsi argee irraa haa xaa'uuf hin fiigee shamizaan huccuudhaan ogaa irraa argee dhiisi argeera jedhee deemee jedhe. Warra santu gaafa inni du'u akka gootatti immoo fuudhanii awwaalanii sabboona Oromoo jiraa isaan jaalatan isaan du'aa isaa malee. Ammoo anuma amma arrabsan kan odoo du'eef hawultiin aadaa beeki. Maaliif? Sabboonummaa Oromooti. Lolli isaan qaban sabboonummaa Oromoo wajjin. Sabboonummaan Oromoo is the most useful force for good biyya kana keessatti. Waggaa 5 duras jechaan ture kana ammas yoo kan taatu taate lammaadhaan maalitti ol lolan? Lamma Oromummaa fudhate. ODHOD ture miti maaliif fudhate? Sabboonummaa Oromoo waan dhugeeffateef. Tokkummaa Oromoo waan dhugeeffateef. Oromootti waan amaneef. Nus yoo kan taatu Oromummaa keenyatti namanna. Seenaa uummata keenyatti namanna. Ummanni keenya sakandii takkaafis goota isaa akka hin irraanfanne. Sakandii takkaafis diina isaa akka hin irraanfanne. Egaan daawwattoota Oromiyaa eleman daawwachaa kan turtan hara galfii ture. Sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa toora Feesbuukii, Instagiraamii, Tiwiitarii fi Yuutuubii akkasumas karaa toora iimeelii keenya info@oromia11.org nu biraan gahuu hin dagatinaa isiniin jenna. Hamma torbanitti nama torbanii nu taasisu jecha qopheessuudhaan kan isin wajjin ture ani Abdiidha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Oromia 11